Maqaan koo Dr. Abbabaa Soorsaa jedhama. Hakima yaala daa'immaniiti. Wal'aansa giddugala haadholii fi daa'immanii yookoo hojjechaa jira. Har'a kan irratti haasofnu waa'ee dhukkuba kaasaa yookaan dhukkuba baasaa daa'immanii irratti. Akkuma beekamu dhukkubni baasaa daa'immanii dhukkuba yeroo baay'ee daa'imman miidhu keessaa isa tokkodha. Keessumaa ijoollee umuriin isaanii waggaa 5 gad ta'an irratti dhukkubni baasaa yookaan dhukkubni kaasaa baay'inaan mul'ata. Akkasumas keessumaa dhukkubichi ijoollee umuriin isaanii 5 gad ta'an irratti ni cima. Yeroo tokko amma lubbuu dabarsuutti illee deemuu danda'a jechuudha. Akkuma daataan biyya kanaa agarsiisutti dhukkubni baasaa du'aatii ijoollee waggaa 5 gadiitiif sababa guddaadha. Sadarkaa 3ffaarra jira jechuudha. Dhukkuba baay'inaan ijoollee miidhu waan ta'eef egaa waa'ee dhukkuba kanaa waan tokko dubbachuun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma sila jechuudhaan baay'inaan ijoollee umuriin isaanii yaangarii ta'an ijoollee waggaa 5 gadii irratti yoo mul'atu sababni inni ittiin dhufu inni guddaan sababuma haala qulqullina naannoo qulqullina nyaataa fi dhugaatii faana wal qabateeti. Keessumaa ijoollee umuriin isaanii waggaa 5 gad ta'an wantoonni isaan nyaatan haala qabiinsa haala qopheessuu yeroo qophaa'u irraa kaasee yeroo nyaanni sun kennamuuf haala qulqullina ta'een yoo qabamuu baate salphaadhumatti dhukkuba kanaan saaxilamuu ni danda'u. Kan biraa egaa sababni biraa dhukkuba kanaaf saaxilan inni biraa ijoolleen nyaatota wal madaalaa ta'e nyaata madaalaa ta'e nyaata umurii isaaniif isaan barbaachisu yoo argachuu baatan hir'ina nyaata tokko yeroo qabaatan dhukkuba baasaa kanaaf yookaan dhukkuba kaasaa kanaaf saaxilamuu danda'u. Inni biraa yoo kittibaata illee yerootti yoo fudhachuu baatan kittibaatni ijoolleedhaaf kennaman keessaa inni tokko dhukkuba kaasaa kana kan ittisuudha. Isallee egaa yoo yeroodhaan yeroo umurii isaaniif barbaachisutti yoo fudhachuu baatan illee dhukkuba kaasaa kanaaf sababa tokko ta'uu danda'a. Inni kan biraaf inni baay'ee barbaachisaan waa'ee harma haadhaati. Keessumaa ijoolleen harma haadhaa ji'oota 6 duraatiif hin oone. Walumaa galatti ijoolleen ji'a 6 duratti harma haadhaa qofa hodhuu qabdi. Sana booda amma waggaa 2tti nyaata dabalataa faana walumaa galatti harma haadhaa amma waggaa 2tti kennamuufii qaba ijoolleedha. Egaa bakka kun hin jirretti yookaan gahaa hin taanetti ijoolleen egaa dhukkuba baasaa kanaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Sababoonni egaa armaan olitti himaman kun ijoolleen dhukkuba baasaa kanaaf akka saaxilaman taasisa. Yeroo baay'ee mallattoon isaa egaa mallattoon dhukkuba baasaa maal ta'a? Garaa ni kaasaa ijoolleen yeroo baay'ee hooqqisiisullee akkasuma jiraachuu ni danda'a. Qaamni isaanii ho'uu danda'a. Fedhiin nyaata isaanii baay'ee hir'achuu danda'a jechuudha. Egaa kun yoo dafee gara mana yaalaatti yoo geeffamuu baate gara kamitti geessaa? Qaama isaanii keessaa dhangala'aan jiru baay'ee hir'achaa deema jechuudha. Hir'achaa deemee gara dihaayidireetidii ta'uu deema. Qaamni dhangala'aan qaama isaanii keessaa yoo baay'ee hir'ate gara sadarkaa olaanaa yookaan sadarkaa lubbuu dabarsuutti illee deemuu danda'a jechuudha. Inni biraa egaa yoo akkasuma dafee yaalii rakkina kaleetii illee saaxiluu danda'a. Mallattooleen egaa dhukkuba garaa kaasaa kana fakkaata jechuudha. Yaalli isaa maal ta'a? Gara jirutti yeroo yaalli isaa
dafanii gara mana yaalaa geessuu isa tokkodha. Inni biraa yaa manumattis immoo amma mana yaalaa geessuun yoo haalli mijatu baate manattis immoo wantoota qaama isaanii keessaa ba'an akka dhangala'aatti akka baasaatti ba'an sana bakka buusuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So yeroo ammaa kana manatti wantoota akka shoorbaa kan dhangala'aa qaama isaanii keessaa bakka bu'uu danda'u kennuu danda'u. Kan biraa ORS salphaadhumatti waan argamuuf naannootti waan argamuu danda'uuf ORS sana kennuu ni danda'ama jechuudha manatti. So kan biraa bishaan duwwaa kennuun yeroo baay'ee sirrii miti. Sababni isaas bishaan dhangala'aa qaamaa ijoollee keessaa bahu sana haala sirrii ta'een bakka waan hin buuneef qaamni yeroo baay'ee ijoolleen yeroo garaa kaasaa godhatan dhangala'aa qofa miti yookaan baasaa qofa miti kan qaama isaanii keessaa bahu wantoota baay'eedha. So haala wanta sana bakka bu'uu danda'uun wanti nuti kennuufii dandeenyu. Kanaafuu bishaan yeroo baay'ee bishaan qulqulluu bishaan duwwaa kennuun sirrii miti jechuudha. So manatti kana gochuu hin danda'ama. Sana bira darbee gara mana yaalaatti geessuudha. Gara mana yaalaatti geessanii booda haala keessumaa haalli dhangala'aan qaama isaanii keessaa istaatasiin isaa maal fakkaata, hir'inni isaa sadarkaa kam kan jedhamu sirriitti ilaalamee kennuun yaaluun ni danda'ama. Baay'ee isa wanti guddaan egaa yeroo karaa garaa baasaan yeroo jiraatu wanti guddaan dhangala'aa qaama keessaa bahu bakka buusuu dandeenyaan wanta akkas ijoollee lubbuu isaaniitiin wanta baay'ee nama yaachisu hin jiru jechuudha. Wanti guddaan dhangala'aa qaama isaanii bakka buusuudha. Naa wantoonni egaa garaa kaasaa fidan sun egaa akkuma sila jennee wanta akka baakteeriyaa ta'uu danda'a, vaayirasii ta'uu danda'a, እና paarasaayitii akka ameebaa, jaardaa wantoota kana kan danda'u jechuudha. So isaan kana egaa qorannoo ittiin adda baasuun ni danda'ama. So haala qorannoo irratti hundaa'ee wanta qoricha barbaachisu kennuuf ni danda'ama jechuudha. So kana egaa waa'ee haala ittiin dhukkuba kaasaa garaa kaasaa ijoollee kana ittiin dhoowwuu hin danda'amu wantoota sila jennu wantoota sababa ta'u jenne sana irratti hojjechuu barbaachisa. Haala qulqullina nyaata ijoollee, haala bishaanii, qulqullina bishaanii nyaataa, qulqullina harkaa, qulqullina naannoo mana fincaanii waan kana sirriitti eeguu barbaachisa. Isa bira darbee egaa kittibaata yeroo barbaachisaa ta'etti talaallii fudhachuu qabu. Nyaata madaalawaa ji'a ja'an duratti harma qofa, ji'a ja'a booda immoo nyaata dabalataa madaalawaa ta'e kennuu fi harmi haadha amma danda'ametti amma waggaa 2tti yoo itti fufe wantoota garaa kaasaa ijoolleef saaxilan kana hambisuun ni danda'ama jechuudha. Waa'ee garaa kaasaa fakkaatee faana wal qabatee wanta irraa dubbachuu barbaadnu kana fakkaata jechuudha. Galatoomaa.